أبيت مجنتا يا ربي زمان سمتي يعني خوتا كونا إيديدون دمتي ناخني تلتو عندي كيسان إنسان كنا برمت لا في يا قدري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنسان كنا ممكن يستمع وهي اسمه جان اسمه قدي اسمه كم يستمع وهي كيسان الحمد لله رب العالمين أنا نجاهوتي عندي كيسان وبكجرات تنسيني جتا بلون كابا جراتني عندي كيسان وسنين جتا لايك شير سبسكرايب كذا arrayaan yang kabade dhufe iyyafan dhufi akkasuma immoo nuuf iyyadha nuuf birmadha ummata joltu jira obboleewwan kiyya isaan kanii kanarra dubbachuuf hin deeman jechuudha isa nuuf iyyadha jedhuufi isa nuuf birmadha jedhuufi laakiin immoo waan qabnuun miidiyaadha waan qabnuun ni dabarsinaaf jechuudha isaan hin daldalu fedhii qabaadhe osoo hin ta'in laakiin immoo ana akka mataa kiyyaatti ummata kanaan daldalu ni ulfaata maal yoo jettanii garuu immoo dabarsuun yookaan ta'uu danda'a namni walirraa sheer godhee walirraa ilaaluu akkasuma immoo yoo maatiin isaa keessa jiraate hordofuu danda'a waan ta'eef garuu ani wanti jechuu barbaade akka maaliini ummata akkana kana sheer walii godhanii walillee miidiyaa guutuurratti osoo sheer godhanii osoo dabarsanii baay'inatti tola maaliifuu wanti kuni wantoota toltu malee waan badduudha miti waan ta'eef jecha kanaafuu immoo hundi keessan wanti isin jechuu barbaadu sheer godhaadha hundi keessan viidiyoota akkana kana fidaa laxafaa irraa dubbadhaa maal yoo jettan ta'e sababa keenan yookiin immoo sababa nuti miidiyaa fayyadamnu kanan ummata kanaaf iyyachuu danda'ama iyyannoo godhachuu fi danda'ama waan ta'eef jecha anillee asirratti dubbachuu fedhii qaba waan ta'eef akkasuma immoo ijoollee keenya Saudi Arabiyaa keessa jiranii akkasuma warra tanaan dura asii galee warri yaadattan gizee karaan banaan jiru sammuuna duraaf galanii akka maleetti gubataa dhaqanii aaraa dhaqanii mana hidhaa keessatti waa baay'ee ta'anii galanii turanii jechuudha san warra kan ka'e immoo ijoolleen keenya kara biyyaa deemanii yoo jedhan gariin kamaatii biraa hin geenne achi as deebuutu jira ani namni ani beeku hin jira waan ta'eef jechaadha waan akkana kanarratti namni ani beeku social media irratti namni dhugaa rabbiitti biyya kiyya keessa hin ta'u miti biyya maatii ofiitu laaluu fedhii kan hin qabne karatti deebee karatti hafuu miqatu jira argaru wani kana wani dubbadeef maaliif isaan san warri achi keessa jiru warri Saudi Arabiyaa keessa jiru qabamee kun hidhamaa jira jechuudha taansi immoo warra achi as dhufaa jiru qabanii Yemenitti buusaa jiran karaa Itoophiyaatti fi Suudii karaan cufate jechaa jiran natti fakkaate xiyyaarri banaaf hin jiru kanaafuu immoo maaliif akkana ta'uu danda'e hanga kana muluu homa fedhellee yoo ta'e namni keenya maaliif kana muluu tan gabagabama dhuguma jireenyatu kana ta'emu nama keenyatu rakkoo qaba ka jedhullee yaada natti aan akka mataa kiyyaatti yeroo baay'ee sirriidha karaa miilatiin deemuu dhiifa jirtu gidee takka deemtee ilaaltee hubattee irraas deebuu qabdamoo ati yegid lammaffaa sadaffaa itti achi deebitee nafsee kee balleessuu qabda isa jedhu isa tokko isa kana dubbadhu jira maal jettan dhugaa rabbiitti namni ani akka mataa kiyyaan beeku si lammaffaa moo sadaffaa deemuutu jira maaliif ta'uu danda'e dhuguma kun jireenya fooyyeffatu barbaachamoo lubbuu fi balleessuu barbaacha kan jedhu yaada natti ta'e lammaffaa karaa Suudirra kadeemanii maal godhanii karaa qixxeetti qabanii fuudhanii Yemeniin keessatti gataa jiran isa kanatu dhagaamaa jira maaliif ta'e maaliif namni keenya nafsi ofii karatti ofii of balleessa okay dura deemee arge hubate biyya ambaa maal akka ta'e biyya ambaa keessatti maal akka nama godhan dura dursa deemee hubate argeemi lammaffaa hoo maaliif akkasuuf godha sadaffaa hoo maaliif akkasuuf godha kanaafuu amma ijoolleen keenya baay'ee rokkoo guddaa keessa jiran kamana hidha keessa jiran akka duraanillee namni iyyuufillee lallabuufillee dhiisee jira namni dhuunfaa mataa isaatii fi waan ajandaa yookaan waan haarawaa waan haarawaa irratti birmatamelee namni takkaan isaan quba hin qabu ijoolleen mana hidhaa keessa jirtullee akkaan manni hidhaatu hanqateetu jechuudha namni Jamaal hin beektan Jamaal walloodha dan YouTube sini qaba tak sini qaba bobaasu jechuudha innu mana hidhaa keessa galee laakiin immoo inni ijoollee achi keessatti hidhamtee jira viidiyoo isaa jalatti ilaale yani Facebook gubbatti gadhiisee ture jechuudha viidiyoo isaa illee hin buufne ani ilaaleetu maalitti rain fi kasanirraan hafe maaliif akkas ta'uu danda'e amaariffaa fi afaan oromootiin dabarsee gurbaasu jechuudha
okay robaay goro maarifaase laakiin afaan oromoo leeniin beeka dabarsee ture afaan lamaanii nu gurbaasun maalif ta'uu danda'e isni gele joleen kana maalif biyya taa'uu didanii sirriidha jira rakkinni jiru biyya keenya jechuu kiyyaa miti yani laakiin uma fedhellee yoo ta'e akkanaa miti karaa deemsi akkanaa miti biyya bo'uun akkanaa miti jireenya fooyyeffadha jechuun tanaa miti way jireenya bara kanatti fooyyeffate jedhee namni way yaade kun dogongoroo guddaadha ana akkamta akka lubbuu fi balleessuudha malee jireenya ofii fooyyeffachuu qofa gonkumaayyuu miti si jammere jechuudha kanaafuu har'aani wanti isinitti dhaamu fedhii qabu maal isinitti fakkaate obboleewwan kee hundi keessanuu laakiin share godhaa fi viidiyoo isaanii anillee isiniif laxafa isinillee tattaakarratti fi Facebook irratti argatanillee miidiyaa irratti share godhaa fi akkasuma immoo ummata keenya ummata karaa Liibiyaa deemanii rakkoo cinqii guddaa keessa jiru jira ammallee iyyadhaa fi birmadhaa fi jira jiran tattaakisla moomaan jedhan karaa Liibiyaa sanurraan ijoolleen baay'ee rakkattee tumamtee akka maleetti dararaa jirani san share godhaa jiran ammallee dhugaa dubbachuuf karaa tattaakitiin hedduu akka share godhaa jirani laakiin immoo dhugaa baay'ee nama dhibaa haalli jireenya biyya keenyatii fi wanti hundinuu hedduu akka nama cinqite jechuudha maaliifuu dhuguma jireenyatu akkana nama godhaa jira moo nama keenyatu jireenya jibbee lubbuu fi balleessaa jiran takkallee ni jirti amma fedhillee yoo ta'e agbaabiidhaan karaa ta'uun karaa sii ta'uuf karaa siin taane ilaalte jireenya kee fooyyeffatuu qabda jireenya kee fooyyeffatuu qabda malee jechuudhaan namnatti dhufee jechuudha kanaafuu immoo wanti isin jechuu barbaadu birmadhaa fi iyyaadhaa fi akkasuma immoo iyyaafannoolee ni jira iyyaafannoo viidiyoolee ni qaba laakiin ani viidiyoo isin laxafa viidiyoo iyyaafannoolee asirratti ilaaladha iyyaafannoo namallee ni jira baay'eedha namni kan wal iyyaafatuusi namni kan wal jalaa baduusi namni kan hedduu miidhamaa jirus baay'eetu jira mararrattuu immoo rabbi nuuf halaafisu jechuudha hawaasa keenya keessa baay'ee rakkoo gurguddaatu deemaa jira alifu kanarrattuu hawaasni keenya walii tolaa hin jiru wal miidhuu malee wal dararuu malee toltii guddaa waliif gochaa hin jiru hawaasni keenya aloo jettan kaan irratti soo deemte rakkinuma argita kaan irratti soo deemte rakkinuma argita hawaasni keenya gonkumaa maaliif walii toluu dadhabiyaanii naaf galuu didee akka mataa kiyyaatitti toltii waliif godhaan jiru hawaasni keenya gonkumaa sila karaa social media baay'ee wal dibaa jira kun gandaan kun marreen kun baay'ee wal jeequmsaarra jiranii mararrattuu rabbi nuuf halaafisu rabbi ummata akkanallee rabbi jechuun jechuun dura jaalatu kanaafuu hundi keessanuu isin jaaladhaa isin kabajaa viidiyoon koo isinitti tole subscribe godhaa like godhaa share godhaa immoo wanti nama irraa dubbadhe kun ittiin dalachuuf osoo hin taane anu rabbi dubbachuuf fedhu takka garaan nyaatanii kanaafuu hundi keessanuu isaan kana iyyadhaa fi birmadhaa fi social media qabdanii tattaafis ta'e YouTubeis ta'e Facebookis ta'e isaan kanaaf birmadhaa fi isiniin jedha sumarratan goolabaa sagalee dheeressee jira waan ta'eef turtii gaarii